Jiraattonni godina Wallagga Bahaa miseensa inshuraansii fayyaa ta'uu keenyaan fayyadamne irra jedhan. Jiraattonni godina Wallagga Bahaa utuu miseensa inshuraansii fayyaa hin ta'in dura tajaajila yaalaa qulqullina qabu dhiyeenyatti argachuuf maallaqa waan hin qabneef rakkoolee hawaasummaaf diinagdeef saaxilamaa turre irra jedhan. Godina Wallagga Bahaatti tajaajilli inshuraansii fayyaa hawaasaa bara 2013 aanaalee muraasa irratti tajaajila kan eegale yeroo sanatti tajaajilamtoota irratti rakkoowwan garaagaraa qaqqabsiisaa tureera. Haa ta'u malee adeemsa keessatti hojmaanni fooyya'aa dhufuu fi hubannoon hawaasaa dabalaa dhufuun yeroo ammaa aanaalee godinichaa hunda keessatti babal'atee lakkoofsi fayyadamtoota dabalaa dhufeera. Godina Wallagga Bahaa aanaa Jimmaa Arjootti kan argamu hospitaalli Arjoo aanaalee ollaa sadiif tajaajila yaalaa kennaa akka jiru hojii geggeessaan hospitaalichaa obbo Alamaayyoo Caalii himaniiru. Ammi miseensummaa inshuraansii qabu yeroo nu bira dhufan waraqaa riferii buufata fayyaa irraati aanaalee sadan nu jala jiran irraa hin fidatan dhufu. Gaafa jalqaba fidatan mana kaardiitti agarsiisu. Warri mana kaardii immoo otoo kaardii isaan baasaniif dhaqaatii koppii godhaa jedhu. Waraqaa kana koppii goonee fi inni oriijinaaliin isaan qabatan dhufan faayila isaanii yookaan kuusaa isaanii keessa galaa fi inni tokko kutaa laaboraatoorii dhaqaa, inni tokko kutaa faarmaasii yookaan kutaa qoricha dhaqaa, isa booda gara tajaajilaatti galu. Kurmaana kana keessaa miseensa inshuraansii ta'anii tajaajila hospitaala keenyatti argatanii aanaalee Leeqaa Dullachaa, Jimmaa Arjoo, Nunnuqumbaadha. Isaan kun kan miseensummaa waliigaltee hospitaala keenya wajjin aanaaleen qaban hawaasa isaanii dhufanii nurratti tajaajilamaa jiran kan kurmaana lamaanii yoo xinnaate tajaajilamaa 3,000 olidha. Isaan kun maallaqaan gaafa herregnu gara miliyoona 1.1 jechuudha kan nu kaffalame. Isni kun galii ta'eera. Sanaan hawaasi akkuma dhufetti tajaajila sana argachaa kan jiru ta'uu ibsuu barbaada. Miseensonni inshuraansii fayyaa hospitaala Arjootti tajaajila yaalaa argachaa jiran kaffaltii miseensummaa waggaa waggaatti waraqaa miseensummaa qofa haaromsuun nuuf maatiin keenya yaala baasii guddaa gaafatu bilisaan argachaa jirra jedhan. Inshuraansii kana kan nuti eegallee 2014dha. Herregichaati immoo bakka ciisichaallee qorichaallee as keessaatii tola fayyadamna. Wanneen akkasii fayyadamu. Dura utuu inshuraansii kana hin argatiin dura qarshii humnaa olii baasuudhaan bakka ciisichaallee qarshii humnaa olii qabachuudhaan qorichoota bakkeef keessoodhaa bituudhaan amma garuu bakki ciisichaa tolaa qorichoonni muraasni keessaa tolaa kaan garuu bakkee irratti. Erga miseensa taanee nu wayye malee isa dura baay'ee miidhaa baay'ee qaba kaa'inni farankaatti kaffaluudhaan akka kanas immoo xinqaaqeedhaanis immoo ogeessi hojjetaan mana kana keessaas immoo badaa nama gargaaru yeroo sanatti. Akka giddila ishiiti amma erga sana iddoo inshuraansiin kaffalamee hojiin kun nu babal'ate baay'ee ergasii gargaarsa guddaa qabna. Maal wanneen achi dura odoo miseensa inshuraansii kana hin ta'in dura baay'eedha waa'ee qorichaa mana yaalaa gillii irratti baay'eedha miidhamne turre. Amma immoo egaa inshuraansii kanarratti mootummaan waa'ee inshuraansii kana baase baay'eedha nu gargaaree jira. Hangillii ta'e baay'eedha asittuu baay'eedha nyaadhamnee jira sila. Amma immoo baay'eedhaan galatoonfachuu barbaade mootummaa kanan. Silaa oduu ala ta'e birrii kan kootiin nyaadhamee jira jechuu kooti. Amma immoo asuma kan isaan gargaaraa jiran jechuun barbaadeen. Iddii dhumnee immoo isaan walii gadi fi waraqata kan ifaata tokko malee baafachaa jirra. Asuma iddoo wallaallettis ogeessi mana kana keessaa karaa mara nu buusaa jira waan ifatamne hin qabnu kanaaf itti gammada inshuraansii kanatti. Faayidaa akkamii qabaa saayi? Kanaan dura ijoollee wallaalaa yoo finneyyuu birrii 500-600 gadiin tajaajilamtu ijoolleen sun. Garuu har'a yeroo inshuraansii sana baafachuu bichaadha malee dadhabbiin tokko hin jiru akka bayyaa dhufanitti natsaa yaallachuu isaatti gammadeen. Miseensonni inshuraansii fayyaa kunniin tajaajilichi gaarii ta'ee utuu jiru yeroo tokko tokko qoricha alaa bitaa jechuun isaanii ammoo komii akka isaan keessatti uume kaasu. Kana hanqina jedhee kaasu yeroo baay'ee qorichoonni kan mootummaa keessatti hin argamanii irra caalaa dhuunfaatti kan inni barraa'u harki caalaansaa baasii uummataadha kan inni gaafatu jechuudha. Kanaafiyyuu qorichi hanga danda'ametu as keessatti argamee hin barbaade. Waan fooyya'uu qabu. Hanqina inshuraansii kana keessatti utuma qoricha achi keessa jiru ta'ee achuma keessa dhiba ta'ee hin beeku hanqinni inni qabu utuma inshuraansii achi qabanii bakkee irraa moo dhaqanii birrii 500-600 baasa nama baasan isa qoricha sana bitan sanatu hanqina qaba malee hanqina waan qabu hin beeku.
Rakkoo dhiyeessii qorichaa mul'atu furuuf tooftaalee garaagaraa fayyadamuun furaa jirra kan jedhan hojii geggeessaan hospitaala Arjoo obbo Alamaayyoo Caalii akka falaattis manneen qorichaa hawaasaa banuu fi hospitaalichatti hojiilee misoomaa garaagaraa hojjechuun galii keessoo dabaluun bittaa qorichaa dabalataa geggeessaa jirra jedhan. Kenna tajaajila hawaasni nurraa barbaadu fooyyessuuf gama hospitaala keenyaan waan hojjechaa jirru keessaa inni tokko naannoo faarmaasii irratti hojii nuti hojjechaa jirru hojii APTC kan jedhamu bifa to'annoo qorichaatiif tolutti kan hojjechaa jirru jira. Adeemsa sanaa keessatti immoo qorichi dhiyeessiinsaas jiraate haaluma sanaanis to'annoon isaas akka jiraatuuf naannoo amma faarmaasii argine kanatti APTC kan jedhamu riifoormii haaraadha. Bifa sanaan hospitaala keenya keessattis lafa qabachiisnee hojii hojjechaa jirra. Sana duukaa immoo dhiyeessiin qorichaas akka jiraatu jechuudha gama hospitaala keenyaatti kan gochaa jirru. Sanaaf immoo madda galii keessoo keenyaa hospitaala keessatti lafa qabnurraa yaada garaagaraa manaajimantiitti dhiyeessinee manaajimentiidhaan appiruu gooneen galtee hospitaalli keenya madda galii ittiin fooyyeffachuu qabu oomisha garaagaraa hospitaala keenya keessatti oomishaa jirra. Miseensa inshuraansii fayyaa ta'uu keenyaan nuti waan fayyadamneef hawaasni kanneen miseensa ta'uun fayyadamaa akka ta'u miseensonni inshuraansii fayyaa kunniin dhaamaniiru. Inshuraansii kana dirqama baafatanii bara jireenya kana keessatti hanga danda'ame tola yaalamu akka jarri barbaadan. Anarratti ilaalaatii kunoo karaa mana yaalaa karaatiin waan akkasiitiin na fooyya'aa jira. Hambirri kuma meeqaa kan kaffaluu malee waan yartuudhaan gargaarameeti kaffaladhaa jechuudha kanama uummataan. Uummanni ni beeku kaffalachuu qaba malee kun waan gaariidha mootummaan kan nu baase kan. Ergaan dabarsee galee ergaa dabarsuuni. Abbaa koo kanaan akkatti atattamaan inshuraansii sanaanii utuu warri inshuraansiin qabaatiini bakkeera deemanii atattamaan ambulaansii sana ajajamuu fi riifiriin sun dafee barraa'ee fi mana tajaajilama sana ga'uusaa akkattiin fayyadamne uni jedhee galee riyaa abbaa koos gorsuun qabaan jedhe. Gara fuula duraattis kenna tajaajila fayyaa hospitaalaa fooyyessuu keessatti dhiyeessii qorichaa fooyyessuu fi itti fayyadama inshuraansii fayyaa hawaasaa irratti hubannoo hawaasaa cimsuuf kan hojjetu ta'uu hojii geggeessaan hospitaala Arjoo obbo Alamaayyoo Caalii himaniiru. Hospitaalli Arjoo namoota 400 ol ta'aniif tajaajila fayyaa kennaa akka jiru ragaan hospitaalicharraa argame ni mul'isa.